بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله كم نجاجرتو فيا قدراتني أكما أغرتني وفت عروسها ورك ريفتشو بربادن بتتشو بربادن ما شاء الله قتيم مدالوا يوكين قتي بريداني وفت تركيتي ما شاء الله هدو تكنا متتولا سنين جربولين كيا كما أغرتن بفا أداد داتين جرا bitachuu barbaaddanillee bifa gatii madaalawaa kireeffachuu barbaaddanillee gatii madaalawaa siniin jedha. Lakkoofsi kiyya duwwaa 5 duwwaa 27 duwwaa 94 78 akkasuma kunillee kophee riyaadaati. Kuma agartan inillee bifa hedduun jira. Xaqmii jaarsaaf jaartii jira. Ammallee xaqmii shaanxaa waliin jira. Sa'aatallee xaqmii jaarsaa jaartii jira. Shittuullee xaqmii jaarsaa jaartii jira. Hundisaa argachuu dandeessanii sinin jedha. Karaa waastaabii sagalee ergadha. Sa'atanillee ani hin jarrabne sinin sobbu walaakin turkii irraa dhufaa jechuudha. Hedduu takka namatti tolaa. Lakkoofsa kiyyaa na dubbisuu dandeessanii sinin jedha. Ammallee fistaana babbareedaa jira. Jilbaaba duraanuu geettanii yeroo hedduu jilbaaba sanii gadhiisaa niqaabaa jilbaaba moodeela feetaniin isallee argachuu dandeessanii sinin jedha. Obboleen kiyyaa laayikii sheer godhuu hin dagatinaa. Laayikii tuqaa ashwiiku. Laayikii tuqaa sabskiraayib godha. Maal qabaree yoo laayikii gootanii yoo sabskiraayib gootan daawwachuun keessan bareedaadha. Laayikii godhuun keessan illee bareedaadha. Hamlee namaa ta'a. Namni waan dalagu sanatti illee cimee namaa hojjeta siniin jedha. Dantaa mataa ishiitii maal jettanii wanni hin jedhina. Wal jabeessuun huma jiruu jechuu. Namni nama malee hin jiraatu. Irra guddaan warri namaan daawwanne yookiin nama laayikii namaan goone warra yuutuubaran taane ammallee immoo warra waa takka hin dalagne ammallee immoo warra yookiin yuutuubarri keenya guddateera maal jennaan warra akkisiisan jechuudha. Obboleen kiyyaa yaada akkisii of keessaa dhiisaadha. Sheerii godhaa siniin jedha. Ammallee warra kheyrii facaasu rabbiin uumaa taasisu. Sharri silaa hin beekna qaata namni waliin giyaa. Akkisii warra kheyrii ahlul kheyrii nu haa godhu halu sharrii miti. Kunillee mashafaa xaqmii jaarsaa jaartii abbaa lama lamaa jechuu marti. Kunillee fistaana akkuma agartan hizaama qabaa. Kunillee akkasuma hundi inni kun hundisaa turkiidha. Mashafaallee akkasuma gurdii shamizii akkasuma sharaashif siree mashallah sharaashif sireellee hedduu bareeda. Inshaallah guyyaa na bira giyeellee sirrii sawareessinii ergaa jechuu guyyuma muraasa tafee yookiin har'a yookiin boru inshaallah hin dhufa. Kana waan amma sana gargeessan hunda osoo hin taane irraa hagi dhufu ni jira inshaallah. Sin agarsiisaa viidiyoo dhufullee walumaan ilaallaa. Haga sanittillee sabskiraayib laayik tuquu hin dagatinaa sinin jedha. Qaqqaaliiwwan keenya kunillee fistaana maashaallah bareeda. Kunillee kophee fi shaanxaadha. Kophee qacciqwaa akkana fedhatanii kunillee kopheedha. Kariyaadaati kuni. Kunillee xaqmii shaanxaa waliinii akkasuma kunillee ni jira bifa kanaanillee kama bifa feetanii argachuu dandeessan akkuma walirratti sinii himee maashaallah uffanni kuni hedduu qamiisiin kun hedduu takka namatti tolu. Uffata dhalaa musliimaa mana keessatti illee uffattu qaamarraa fu'aa nama jedha. Iddas nama jedha. Dhugaa dubbachuuf hedduu namatti tola. Kun jilbaaba. Kunillee inshaallah guyyaa muraasa keessan dhufa. Kunillee hin dhufa bi'iznillaahi ta'ala. Obboleen kiyya du'aa naa godhaa na jajjabeessaa laayikii sheerii naa godhaa piliis siniin jedha asuma. Kana fakkaata viidiyoon nagaan na jira.